tokko sitti qabanii dhufneerra. Kanaaf warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun nu wajjin akka fuftan abdii qabna. Warroonni chaanaalii keenya haaraa waan ta'an immoo chaanaalii keenya viidiyoo keenya like gochuudhaan nu wajjin itti fufuu dandeessu. Yeroo darbe boqonnaa tokkoffaa keessatti introductory part of entrepreneurship jechuun maal akka ta'e, maaliif entrepreneur jechuudhaaf namni tokko maal fa'aa ulaagaa maal fa'aa guutuu qaba, faaktaroonni entrepreneurship initiate gochuu danda'an eenyu fa'aa kan jedhu sirriitti ilaalleerra. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa small business vital components of the economy yookaan immoo what is small business chapter jedhuun waliin turre jechuudha. Kanaaf chaanaalii keenya haaraa yoo taatan ammas irra deebi'ee isinitti himaa subscribe gochuun dagatina. So, specifying any size standard to define is necessarily arbitrary because people adopt different standards for different purposes. So, a business may be described as small when compared to large firms and large when compared to small. Kanaaf business in tokko small yookaan immoo large jechuu kan dandeenyu gaafa comparatively ilaallu. Keenyaaf small business large wajjin compare gaafa goonu small jechuu dandeenya. Large business immoo large jechuu dandeenya yoo small business wajjin compare goone jechuudha. So there are two approaches to define small business actually. These are by some measure of size or size criteria, and the other one using economic or control criteria. So the size criteria gaafa jennu business tokko bakka gurguddoo lamatti ilaaluu dandeenya yookaan immoo small business karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaa saayizii isaa irratti hundaa'uudhaan, lammaffaa economic control irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Size criteria gaafa jennu maal jechuudha? Even the criteria used to measure the size of the business vary. Some criteria are applicable to all industrial areas, while others only to a certain types of business. Examples: the criteria used to measure size are number of employees, the sales volume, the asset size, the insurance in force, the volume of deposit. Kanaaf business tokko small business gaafa jennu yookaan business xiqqaa gaafa jennu wantoota gurguddoo shanan kan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Namoonni achitti ramadamanii yookaan qacaramanii hojjetan meeqa? Hammi gurgurtaa ji'aan ta'uu danda'a, waggaan gurguramuu meeqa? Qabeenyi yookaan kaapitaaliin guutumatti kaampaaniin sun qabu hammam? Inshuraansiin inni kaffalu hammam? Akkasumas volume of deposit inni qabu immoo meeqa kan jedhu irratti hundaa'uudhaan biizinasii tokko small business jechuu dandeenya jechuudha. Small business jechuu dandeenya. So, to provide the clear image of a small firm, the following general criteria for defining small business are suggested. 1. Financing of the business is supplied by one individual or small groups. Except for its marketing function, the firm's operations are geographically localized, and compared to the biggest firm, it is industry small. That the number of employees in the business is usually fewer than 100. Kanaaf business tokkodhaan small business jechuun kan dandeenyu ammi finance yookaan namoonni finance godhanii business sana dhaaban nama tokko yookaan immoo namoota muraasa yoo ta'e, akkasumas marketing function isaa especially firm operation in the geographically localized yookaan bakka tokko qofatti kan argamu yoo ta'e, naannoo murtaa'aatti kan hojjetamu yoo ta'e, industry xiqqaa yookaan industry muraasa keessatti kan participate godhu yoo ta'e fi namoonni kaampaanii sana keessatti ramadamanii hojjetan dhibbaa gadi yoo ta'e business sanaan small business jechuu dandeenya jechuudha. When you come to economic criteria, economic or control criteria include market share, independence, personalized management. Economic controlling criteria sadeen kan of keessatti qaba. Market share, independence, personal management. All the three of these criteria or characteristics must be satisfied if the business is to rank as a small business. Market share gaafa jennu maal jechuudha? Characteristics of small firm share of the market is that it is not large enough to enable it to influence the price of the national quantities of goods sold to any significant extent. So market share is a company's product sells a percentage of total sale for that industry. Industry tokko keessatti market share inni qabu meeqa? Hammam? Magaalaa sana keessatti dominaansii uumuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu market share jechuu dandeenya jechuudha. Qooda inni qabu market sana keessatti. Large coverage kan qabu taanaan market share isaa guddaa jennaani, small share yookaan small coverage qaba taanaan that is small
market business jechuu dandeenya. Independence gaafa jennu means the owner has control of business by himself. Yeah, nama tokko. Yes, the production manager, sales managers, and control manager in tokko kan qabu yoo ta'e business sun small business jechuu dandeenya. Personalized management is the most characteristic factor of all. It implies that the owner actively participates in all aspects of the management of the business and in all major decision making of the process of the business. Kanaaf decisioning kan uumamu yookaan immoo kan namichi decision make godhu yookaan immoo murtoo kennu businessii hunda sana yookaan organization sana to'atu nama tokko ta'e taanaan that is known as personalized management jennaan. The little delegation of authority aangoo delegate gochuun baay'een hin jiru taanaan one person involved in anything can be the characteristic of personalized management. Based on the above mentioned two criteria, we can have three types of small business enterprise. Criteria amma dubbanne kanarra hundaa'uudhaan businessii kana bakka sadiitti qooduu dandeenya. Inni tokkoffaan family enterprise are locally owned and operated often by one person called sole proprietor. Yeah, sole proprietor jechuu kan family enterprise gaafa jennu namoonni biizinasii mataa ofii dhaabuu danda'u waan ta'eef biizinasiin sun faamilii tokko yookaan immoo miseensa mana tokkootiin kan hoogganamu taanaan that is family enterprise jechuu dandeenya. Parcel and service field rely crucially on a unique skills of the founder or key employees. In most instances, the business is the person and the succession are unlikely unless the son or daughters develop comparable skill. Yeah, namni dhaabbata sana hoogganu skilliin inni qabu nama tokko irratti kan hundaa'e yoo ta'e yoommoo faamilii sana keessa fakkeenyaaf ilma isaatiif ta'uu danda'a yookaan immoo warra isaatiif kan dhaalchisuu danda'u yookaan immoo hoogganamu yoo ta'e biizinasii sanaan personal service firm jechuu dandeenya. Franchise jechuun these are created by contract. An individual receives specific help and advantage in exchange for a franchise fee and usually percentage of sales. Dhaabbata tokko kireeffannee kan hojjennu yoo ta'e sanaan immoo franchise jechuun dandeenya jechuudha. Significance and the profile of small business. So significance and the role of small business maayini barbaachisu waan isaanii roolii isaan qaban maayini gaafa jennu hojii uumuu keessatti gahee guddaa taphatu. Job creation. The energy, creativity and innovative ability of small business owner have resulted in job for other people. Namoonni hedduun achi jalatti carraa hojii argachuu danda'u. As a population, the economy grow, small business must provide many of the new job opportunity. Inni biraa introduction of innovation. The strengths of small business in their ability to innovate and bring significant change and benefit to customers. Wanta haaraa innovate gochuudhaan customer yookaan immoo fayyadamtoonni akka gammadan yookaan immoo akka fayyadaman taasisu. The individual business person driven by self-interest is motivated to act in the socially desirable manner. It is a competition that acts as a regulator to transform selfishness into service. They provide a fresh idea and they usually have a greater flexibility to change them into large company. Carraa gara kaampaanii guddatti geeddaramuudhaan namoota hedduudhaaf hojii banuu yookaan carraa hojii banuu danda'uudhaan qabu jechuudha small businessiin kun jechuudha. The other one aid to big business. Business gurguddaallee akka gargaartutti ni fayyadu. The fact that some functions are more expediently performed by small business enable small firm to contribute to the success of large one. Biizinasii gurguddaaniif akka sappoortiivitti illee fayyaduu ni danda'u jechuudha. Maaliif hojiiwwan tokko tokko kan small businessiitiin hojjetaman hedduutu jira waan ta'eef small business were suddenly removed from the contemporary scenes big business would efficiently perform. Guutumaan guutuutti small business dhabamsiifnee big businessiidhaan itti fufna jechuun danda'amu jechuudha. So to function with a small business can perform more efficiently than the big business are the distribution function and the supply function. Yeroo baay'ee supply function fi distribution function small business irratti very efficient large business irraa jechuudha. Distribution function gaafa jennu few large manufacturer of an expensive customer product find it desirable to wholesale or retail outlet. Supply chain function small business act as a supplier and a subcontractor for a large firm and produces goods and services efficiently. Kanaaf distribution function the supply function keessatti small businessiin kun gahee guddaa taphata jechuudha for giving goods and services efficiently. So what the reason for small business failure factors? Small business factors small business in tokko failure yookaan kufuudhaaf sababoonni maal fa'atu jira eenyuufatu sababa ta'uu danda'a. Every year many small business firm cease operation bara
bizinesoonni xixiqqoon hedduun ni cufamu. Kuni maali? Sababni isaa maali? Tokkoffaa incompetensii, dorgomaa ta'uu dhabuu yookaan dorgomuu dadhabuu. The owner simply do not know how to run the enterprise. Unbalanced experience, do not have rounded experience in the major activity of the business. Experience dhabuu yaa magaalaa sana keessatti akkaataa itti turan experience dhabuu. Kana qofa osoo hin taane managerial experience dhabamuu fi lack of experience in the line. Owner has entered in the business field to which he or she is very little knowledge. Yeah. Osoo garmarii knowledge business sana hin qabaatiin gara business sana keessa seenuun cufamuudhaaf sababa guddaa ta'uu danda'a. Inni biraa neglect. Attention guddaa kennuu dhabuu business kana. Fraud, innovative intentional misrepresentation or deception of purchase material or good for him or herself in a company's money. Frauding garagaraa disaster, natural disaster ta'uu danda'a. Kan uumamaa yookaan immoo namtolchee disaster garagaraa jiraachuu danda'a. Kaampaaniiwwan hedduun bara baraan yeroo cufaman laalla jechuudha. Kaampaaniiwwan xixiqqoo. The following are specific managerial cause of small business failure. Kana qofa osoo hin taane sababoonni sababa maanajeriitiin yookaan biizinasiin tokko sababa maanajeriitiin kufuu danda'a. Maal faadha fakkeenyaaf? Inadequate records, unable to establish the adequate record keeping gahaa hin qabu taanaan maanajarri suni information system isaa gahaa ta'uu yookaan sirrii ta'uu baannaan kaampaanii sana kufaatiif geessuu danda'a. Expansion beyond resource osoo hin qabaatiin kaampaanii sana babal'isuuf yaaluun sunis kufaatii biraati. Lack of information about customer, waa'ee customerii beekuu dhabuun, maamila keenya sirriitti beekuu dhabuun kan dadhabuun maanajarri tokko sirriitti hin beekne taane rakkoo ta'uu danda'a. Failure to diversify market, lack of marketing research in the legal problems, nepotism, favorism toward family. Ilmoonni tokko maanajara gaafa ta'anii qaxaraman waan ofii yookaan namoota ofii bakka sanatti galchuu barbaadu dandeettii malee jechuudha. Inni kunis kufaatiidha. One person management, namni tokko waan hunda ofii isaatiin manage gochuu danda'uun yaaluun sunis kufaatiidhaaf sababa guddaa. Lack of technical competency, absenteeism management, the owner stayed away from the long period. Namichi manage godhu yookaan immoo abbaan qabeenyaa sun dhaabbata sanarraa fagaatee yoo jiraate kufaatii biraatiif sababa ta'uu danda'a. Small business success factor, kufaatii isaa erga laallee success factor yookaan immoo itti fufiinsaan kaampaaniin yookaan biizinesoonni xixiqqoon akka guddataniif kan fayyadu maayinni success factoriin tokkoffaan choosoo biizinesii waan biizinesii hojjennu maal akka ta'e beekuu danda'uu qabna jechuudha. Are you passionate about this particular business? Just about being in the business. Waanuma hojii ta'eef hojjettamu dhugumaan biizinesii sana jaalattee hojjetta kan jedhu success factor isa guddaa ta'e. Inni lammaffaa education experience. Yes, which is important, education or experience. Education and experience are both important success factor. Identify where you are deficient and accurate what you want, you don't have. Kanaaf beekumsa gahaa qabaachuun, experience gahaa qabaachuun hojii tokko baay'ee murteessaadha jechuudha. Bakka nu hanqateef guutuu qabna jechuudha. Dandeettiin baay'ee barbaachisa sila ta'e. Inni biraa namoota success factor. This success factor people can broken into 3 groups. Actually, namoonni success factory biizinesii tokkoof gahee guddaa taphatu. Maaliif nama jechuun biizinesii tokko keessatti hagam akka barbaachisu beekna waan ta'eef. Namoonni kunniin internal team ta'uu danda'u, external team ta'uu danda'u. Internal team gaafa jennu they are the founder and the key employer of the manager. Founderii hojii sana ta'uu danda'u yookaan immoo hojjettoota dhaabbataa sanaa ta'uu danda'u. External team gaafa jennu these are paid professional. Alaa namoota beekumsaan nu gargaaran yookaan immoo skiilii qaban nu gargaaran alaa qacaruu ni dandeenya. So every business has a team, but small business may become a de facto vice president. Managing a team is a critical element success factor. Connection, unlike to use the team, network, your community, marketplace, friends. And networking has a long been on my list of success factors. That is never. Kanaaf connection cimaa qabaachuu qabna jechuudha. Hojjettoota wajjin, kastaamarii wajjin, namoota keessaa fi namoota alaa wajjinuu connection cimaa qabaachuu qaba jechuudha biizinesiin tokko. Kunis success factorii isa biraati jechuudha. Success factorii inni afuraffaa creativity of management. Kanaaf maanajarri tokko creativity ta'uu qaba. So some entrepreneurs are not good managers. Some excellent managers don't have a creative body in their bodies. Therefore, honesty is definitely the best policy. Be honest for yourself. If you are an entrepreneur, through and through, sell what you create quickly. Like when invent a license and invention or hire a good manager to run what you have created. Kanaaf sababa entrepreneur taatee success ta'uu dhabuu dandeessa. Kanaaf good manager qabaachuu qabda jechuudha. Good manager ta'uu fi good entrepreneur ta'uu garaagarummaa guddaa qabaachuu danda'a. Maaliif some entrepreneur are not good manager. Kanaaf honestly dhugaa irratti hundaa'uudhaan waan nu hanqanne guunne
waan qabnu itti fufnee hojii tokko galamaan geessuu dandeenya. Success factor in the industry. This factor is closely with success factor 1. Choice of business sajannee sana jechuudha. Industry kamirratti yoo bobba'e bu'aa qabeessummaan kiyya dabaluu danda'a. Kamtu profitii gahaa qaba. Kamtu profitii na argamsiisuu hin dandeenye jennee choice of business isaa adda baasuu. I think encourage you to find out the industry you are considering high potential or low potential. You are probably asking why would you anyone pick a low potential industry? Sannan kanneen deebisuu danda'u qabna jechuudha. The other one is high potential initiative. Obviously, high potential industry is the one that emerging or at least hasn't spent too much time on the maturity center. And the much of the technology industry would fit the profile. So that says high potential industry is also one that affords a low capital investment and the one where you can operate with a small number of employees. High potential industry jechuun kaapitaala xiqqaa fi namoota muraasaatiin gaafa hojjetamee bu'aa qabeessa ta'e biizinasiin akkasii biizinasii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Low potential initiative, low potential industry, the one that already been seen it is best today, like baggy waves in the 20th century and most of the 21. So that says industry that capital and the people intensive and highly specialized are also example of those low potential. Yeah, beekumsa guddaa kan barbaadan namoota hedduu kan barbaadan kapitaala guddaa kan barbaadu ta'e taanaan low potential industry dha kanaaf keessaa bahuu qabda jechuudha. Industry akkasii keessa turuu hin qabdu. Reekaanu reekardii successful business must manage information they collect, financial statement, customer record, sales performance, service levels, plus dozen of category. Yeah, information hundaa qabachuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif good recording qabnu taanaan failure dhaaf sababa guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef success hin jaaffaan recordii gahaa qabaachuu ilaallata. Inni biraa corridor principle dha. This factor is closely related to success factor 5, the choice of an industry. Industry akkamii keessatti yoon bobba'e bu'aa qabeessummaa kiyya yeroo dheeraatti fufuu danda'a. So that define the corridor principle as a concept where entrepreneurial venture may significantly change focus from the venture initial concept through continuous response to the market and the desire to optimize profitability. Kanaaf kaampaanii ati filattu yookaan immoo entrepreneurri cimaan kaampaanii akkamii keessa akka turuu barbaadu ni beeka jechuudha. Kaampaaniin inni keessa turuu barbaadu yookaan immoo market share inni keessa turuu barbaadu kan profitability isaatti dabalu ta'uu qabaadha taakka. So the other one is setting small business. What is the basic business idea? Business yookaan small business tokko dhaabuudhaaf ulaagaalee yookaan wantoonni nuti qabachuu qabu maali? Inni jalqaba business idea qabaachuudha. It is logical to think of a goal for the unit in a long run rather than to look for the immediate tomorrow. This is long term thinking is called business idea. Har'uma kaanee business dhaabuu dandeenya. Kanaaf yeroo dheeraatti yaaduu barbaachisa jechuudha business. Kanaaf basic business idea and the products through hierarchy can be jalqaba business idea qabaachuu qabna. Akkuma argitan business idea kun bal'aa jechuudha. Kanaaf business idea bal'aa sana keessaa gadi buufnee gara product line itti finna. Product line erga finne booda product range itti finna. Dhumarratti product yookaan service sana irra gahuu dandeenya jechuudha. Kanaaf business tokko osoo hin jalqabiin dura steppoota kanneen sirriitti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf business idea bal'aarra gara narrow product itti dhufuu danda'u qaba. Tokko tokko isaanii ilaallu. Maayinni business idea jechuudha. Business idea facilitate the choice of product under an overall plan. Thus, entrepreneur may think of being in the entertainment field, in automobile, in a medicine, in service industry. Business idea kan jechuun facilitate the choice of product. Product akkamii qabannee dhufuu qabna magaalaa irratti jechuudha. Pilaanii akkasii baasuu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee yaaduu qabna. Irra deddeebinee xiinxaluu qabna jechuudha. Erga xiinxallee business idea qabaanne booda business idea sana gara product line itti geeddarra. Consist of different family of product. Product hedduu at least qabaachuu danda'u yookaan immoo yaada businessii bal'aarraa at least hamma tokko dhiphisnee different family of product qabaachuu qabna. So a unit with a business idea, for example, packaging can manufacture any of the following group of product: glass bottles, plastic package, metal package, aluminum package, paper or wood package. Look, once business idea qabna, business idea sana gara product line itti finneerra. Product line keenya maali? Packaging. Maali packaging nuti oomishnu maal fa'a? Glass bottle ta'uu danda'a, plastic package ta'uu danda'a, metal package ta'uu danda'a, aluminum package ta'uu danda'a, paper or wood package ta'uu danda'a. Amma isaan kunniin family tokko jalatti waan jiraniif product line jennaan jechuudha. Gaafa gara product range itti dhufnu garuu include different size of the product with
within the product line. Example given above is the size of the glass bottles can be manufactured for varied application. Amma glass bottle ni oomishne yoo jenne yoo ta'e glass bottle ni oomishnu saayizii garaagaraa hedduutu jira waan ta'eef saayizii sana murteessuu danda'uu qabna jechuudha. Saayizii sana murteessuu danda'uu qabna. Exactly saayizii isaa erga murteessinee booda kallattimaan gara product jijjiirra jechuudha. So product is the one item of product range having different specification like size, material used and the weight. Now almost summarize goonee dhiphisnee gara product tokko irratti geenyee jirra jechuudha. So business idea tokko eessaa madduu danda'a? Source of new business idea. Customerii ta'uu danda'a. Maamiloonni keenya idea source of idea ta'uu danda'u. Existing companyawwan jiran dorgomaawwan keenya ta'uu danda'u isaanirraa idea business idea nuti argachuu dandeenya. Maaliif laafinnaaf cimina isaanii ilaallee karaa laafinna isaaniitiin galuu dandeenya waan ta'eef. Inni biraa distribution channel. Productiin tokko erga oomishamee booda bifa kamiin distribute ta'a? Distribution channel sunis business idea ta'uu danda'a. Federal government yeroo hundaa mootummaan business idea garaagaraa waggaa waggaan baasa. Inni sunis madda kalaqa ta'uu danda'a. Research and development yaaliin yookaan research inni hojjan madda business idea ta'uu danda'a. Isaan kunniin source of business idea keessaa hangafoota jechuudha. KF consumer gaafa jennu potential entrepreneurs should pay close attention to the final focal point of idea for a new product or service of the potential customer. Kanaaf customeritti sirriitti dhiyaanne waan isaan barbaadan. Bu'aa yookaan immoo product keenya irratti idea isaan qaban irraa fudhachuudhaan idea sana gara productitti geeddaruu dandeenya jechuudha. Existing company gaafa jennu potential entrepreneur should be established a formal method for monitoring and evaluating competitive product service. Existing company warroonni nu wajjin dorgomaa ta'an itti dhiyaanne isaan product isaan ilaaluudhaan wanta isaan irratti hanqina qabu sana dabaluudhaan product isaan innovate goone uumuu dandeenya. Distribution channel, member of distribution channel also an excellent source of new business idea of their familiarity with the need of the market. Marketing maal barbaada? Federal government can be a source of a new product idea in two ways. For example, new product idea can come in response to the government regulation. Research and development, the largest source of new idea is come from this one. Idea bal'aan kan argamu research nuti hojjennu irraa jechuudha. Research or entrepreneurship hojjetu irraa business idea hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Therefore, a more formal research and development department is often better equipped and enable the entrepreneur to conceptualize and develop a successful new product idea. So, isaan sunniin source of idea yoo ta'e method of generating idea laalla jechuudha. Idea akkamitti generate. Even with a wide variety of source available, coming up with idea to serve as a basis for a new venture can still be difficult problem. Amma source of idea hedduu qabaannus idea sana generate goone gara product gara business itti geeddaruun garuu salphaan. Therefore, the entrepreneur can use several methods to help generate and test a new idea. Entrepreneuronni karaa idea kana ittiin generate godhanii fi test godhan hedduu qabu jechuudha. Hedduu qabu. Kana keessaa inni tokkoffaa focus group brainstorming, problem inventory analysis isaan sadeen kanatti fayyadamuudhaan idea tokko argachuu qofa osoo hin taane ideyaan sun bu'aa qabeessummaan isaa maal fakkaata kan jedhu test gochuu ni danda'u jechuudha. Focus group gaafa jennu maal jechuudha? For a new product area, the moderator focuses on the discussion of the group in either directive or non-directive manner. The group of 8 or 14 participants is stimulated by comments from other group members, creatively conceptualizing and developing your product idea to fulfill the market need. Focus group is a group of individuals providing information structure. Namoota 8 haga 14 walitti qabuudhaan idea waa'ee product haaraa tokko irratti qaban irraa fuuna jechuudha. Irraa fuuna idea sana keessaa wanta haaraa ta'e yookaan kan nuuf barbaachisu gara businessitti geeddaran taanu brainstorming. Brainstorming for generating new product idea is based on the fact that people can be stimulated to greater creativity by meeting with their others in the participating organized group experience. So brainstorming is a group of methods for obtaining new idea and a solution. Namoota wajjin gaafa dubbannu yookaan gaafa mari'annu idea garaagaraa generate gochuu dandeenya. Gaafa ofuma keenyaayyuu teenyu yookaan yaadnu idea businessii garaagaraa argachuu dandeenya jechuudha. Isa sanaani brainstorming kan jedhamu. When using a brainstorming, the following 4 rules should be followed. No criticism is allowed by anyone in the group. No negative comments.
Unwilling is encouraging. The wider the idea is better. The quality of the idea is desired. Greater the number of ideas, the greater likelihood of the emergence of useful idea. Combination, the improvement of idea are encouraged. Idea other than others can be used to produce still another new idea. The brainstorming session should fun with no one dominating the limiting the discussion. Okay, gaafa brainstorm goon yookaan namoota wajjin discuss gaafa goon namoota qeequu hin qabnu jechuudha. Aayidiyaan kamiyyuu haa kennamu negative comment irraa bilisa ta'anii aayidiyaa sana fudhachuu qabna jechuudha. Aayidiyaan bal'aan ni jajjabeeffama. Aayidiyaa bal'aa keessa aayidiyaa biizinasii ta'uu waan argannuuf jechuudha. Aayidiyaa hedduu generate gochuu danda'uu qabna jechuudha. Aayidiyaawwan generate ta'an sana walitti fiduudhaan aayidiyaa haarawaa isaan keessaa baasuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo brainstorm goonu immoo fan ta'uu qaba malee namni tokko nama kaan dominate gochuudhaan namni kaan nama kaan qeequudhaan inhibit gochuu hin qabnu discussion sana jechuudha. Kanaaf bifa sanaan ta'e taanaan good business idea generate gochuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf karaa kanaan brainstorming fayyadamuudhaan business idea bareedaa ta'e create gochuu ni danda'ama jechuudha. So problem inventory analysis are the last one maybe. So problem inventory analysis use individual in a manner that is analogous to focus group to generate new product idea. However, instead of generating new ideas themselves, consumers are providing with list of problem in general product category. Problem inventory analysis a method for obtaining new idea and the solution by focusing on problem. Kanaaf problem gara analyze gochuudhaan problem sanarraa new idea generate gochuudhaan gara business itti geeddaruun sun maal jedhama? Problem inventory analysis jedhama jechuudha. Problem inventory analysis. So the next one is what steps in setting small business units. Entrepreneurial process, the process through which a new venture is created by an entrepreneur. The process of starting new venture is embodied in the entrepreneurial process, which involves more than just a problem solving in a typical management position. So an entrepreneur must find, evaluate, develop an opportunity by overcoming the forces that resist the creation of something new. Kanaaf entrepreneurri tokko adeemsa hedduu keessa darbee biizinasii tokko dhaabuu danda'a malee kallattii maan guyyaa tokkoon ka'ee biizinasii tokko dhaabuu hin danda'u. Kanaaf adeemsa inni keessa darbee biizinasii haaraa dhaabuu sana keessatti probleemii tokko solve gochuu danda'uu qaba. Probleemii sana solve gochuu qofa osoo hin taane garuu probleemii sana karaa itti solve ta'e sana evaluate gochuudhaan gara maallaqatti geeddaruu danda'uu qaba jechuudha. Gabaabumatti 4 process can be there. Processiiwwan afran kana keessa darbuudhaan entrepreneurri tokko biizinasii tokko dhaabuu danda'a. Inni tokkoffaa identification and evaluation of opportunity. Inni lammaffaa developing business plan. Inni sadaffaa determination of required resource. Inni afuraffaa management of the resulting enterprise. Kanaaf jalqaba probleemiin jiru maa inni kan jedhu yookaan immoo carraan jiru opportunitiin jiru maa inni kan jedhu beekuun irra jira. Inni lammaffaa business plaanii bareedaa ta'e qopheessuu danda'uu qaba. Inni sadaffaan business plaanii sun erga qophaa'ee booda resoursiin biizinasii sana dhaabuuf fayyadu maal fa'aa kan jedhu beekuun irra jira. Inni dhumaa resoursi sana akkaataa maaneejitti godhu maaneejimentii cimaa ijaaruu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf adeemsa kanaan biizinasii tokko entrepreneurri tokko dhaabuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti chaaptariin lammaffaan kana fakkaata. I hope you can learn some very important thing from these chapters. So thank you very much. Chapterii sadaffaatiin nagaa walitti arginutti guddaa galatooma jennaa. Kanaaf warroonni chaanaalii keenya haarawaa ta'an garuu chaanaalii keenya osoo subscribe hin godhin baa'uu hin qabdanii warroonni chaanaalii keenyaaf haarawaa hin taane immoo chaanaalii keenya tuutoorii keenya laayikii akka qabdu. Chapterii sadaffaa business plan preparation jedhamu nagaa walitti dhufnetti galatooma jechuun barbaada.